Jilli sadarkaa itti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti qindeessaa kilaastara baadiyyaa obbo Abdurrahman Abdallaa fi itti gaafatamaa damee siyaasaa paartii badhaadhinaa Oromiyaa Dr. Biqilaa Hurrisaa akkasumas bulchaa godina Iluu Abaaboor obbo Indaalkaachoo Tafariin durfamu godina Iluu Abaaboor aanaa Algeessaachitti waldaa misooma bunaa fi mi'eessituu Kabree Ilikee daawwateera. Waldaan misooma bunaa fi mi'eessituu Kabree Ilikee lafa hektaara 300 ol irratti misooma bunaa mi'eessituu fi bosona dabalatee hojiiwwan misooma adda addaa hojjetaa jira. Keessumattuu bunaa fi mi'eessituu kanneen akka irdii fi qunda barbarree dabalatee kanneen biroo qulqullinaa fi baay'inaan gabaa biyya Awurooppaatti dhiyeessuun biyyaafis sharafa guddaa argamsiisaa jira. Abbaan qabeenyaa waldaa Kabree Ilikee obbo Faxxanaa Yo'aalaasheet yeroo ammaa buna qulqullina isaa eeggatee sadarkaa tokkoffaa ta'e qaamolee garaagaraa waliin gabaa biyya alaaf ergaa jirra jedhan. Waggaa bal'een gaddaa 2014 immoo tokkoffaadha. Qabxii 86 skoor godheetiyyuu ispeeshaalitii tokkoffaa baamne. Gabaa biyya alaatti humna faayinaansii xinnoo nu irrataa ture. Abbaa bunaa sheer kaampaanii kan jedhamu kanuma nuun hundeeffame akka Oromiyaatti waliin socho'aa jirrutu jira. Abbaan bunaallee harkaa fuudheetu naa ergaa amma humna faayinaansii horadhutti jechuudha. Amma immoo abbaa bunaa irratti iyyuu dabalata warra amma inni Gujii Aayilaandiin kun gabaa yeroo dheeraa qabu waan ta'eef alaa jaraa wajjin taane warruma qola bituu Faransaayii jenne kanallee jaratu fiduu danda'e. Kanaan duraan beekamu. Kanaaf buna bal'inaan godina keenya keessa jiru gara fuulduraatti daddaballee wajjiniin qulqullina irratti hojjechuuf. Dabalataanis warshaa buna diimaa miicuu fi ammayyaa ta'e tuttuqaa namaan alaa hojjetu birrii miliyoona 14 kan dhaaban ta'us himaniiru. Sa'aatii tokko irratti kiiloo giraamii 7,500 qulqulleessa. Sana jechuun sa'aatiidhuma 10 illee qaneetti odaa gara kiiloo giraamii 75 qulqulleessa waan ta'eef. Buna naannoodhaa qotee bulaa irraallee argamu qulqullinaan eegne qotee bulaa awutgiroorsii keenya ta'an leenjii kennineefiit wajjiniin akka gabaa alaatiif dhiyaatutti haala mijeessuudhaaf yaadamee maashinii dhaabamedha kun. Kanaan alasii yeroo ammaa irdii lafa hektaara 35 irratti misoomsaa kan jiranuu fi dhaabbilee adda addaa waliin waliigaltee uumuun hojjetaa jirraa kan jiran obbo Faxxanan qonnaan bultootaaf leenjii kennuun misoomaa kanarraas fayyadamaa taasisuuf hojjetaa jirra jedhu. Godinichatti urgooftuu fi mi'eessituun adda addaa lafa hektaara 10,000 irratti misoomaa jiraa kan jiran bulchaan godina Iluu Abaaboor obbo Indaalkaachoo Tafarii hojii abbaan qabeenyaa kun hojjetaa jiru qonnaan bultoota biratti babal'isuufis hojjetaa jirra jedhan. Qonnaan bulaa naannoo walitti dhuu jalqabee jira. Muuxannoo asirraa arganne kana gara kilaastaraatti babal'ifnee qonnaan bulaan keenya akka irraa fayyadamu gochuudhaaf jalqabbii baran jiru baay'ee gaariidha. Amma akka godinaatti irdii qofa fudhannee ilaalle gara hektaara 447 olii uwwisamee jira. Kana dabalatee jechuudha. Kanaaf isa kanarraa oomisha guddaadha yoo xiqqaate gara kuntaala 53 olii eegna. Misooma kana kan daawwatan sadarkaa itti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti qindeessaan kilaastara baadiyyaa obbo Abdurrahman Abdallaa hojiin abbaan qabeenyaa kanaan hojjetamaa jiru kan fakkeenyummaa qabudha jedhan. Misoomni mi'eessituu bakka xiqqoorraa oomisha guddaa fi galii argamsiisuu waan danda'uuf mootummaan naannoo Oromiyaas xiyyeeffannoon ni hojjeta jedhaniiru. Yeroo gabaa as inisheetiivii bunaatii fi shaayii labsinu giddu galeessi keenya immoo naannoon kun mi'eessituudhaaf mijataa waan ta'eef carraan naannoo kanatti jiru guddaadha. Kanaaf hiyyummaa keessaa uummata keenya baasuudhaaf badhaadhina maatii milkeessuu keessatti walumaa gala jiruu fi jireenya uummata keenyaa jijjiiruu keessatti gaheen mi'eessituun qabu baay'ee olaanaa waan ta'eef tokkoffaa irdii kanarraa kaasee fi mi'eessituu gosa adda addaa kana yoo fuune gabaa biyya keessattis baay'ee barbaadama. Gara biraatiin ammoo gabaa alaarratti baay'ee kan barbaadamu waan ta'eef kanarratti xiyyeeffannee hojjechuu qabna jenneeti kan itti deemaa jirru. Itti gaafatamaan damee siyaasaa paartii badhaadhinaa Oromiyaa Dr. Biqilaa Hurrisaa hojiin abbaan qabeenyaa obbo Faxxanan carraa hojii uumuu fi sharafa biyya alaa argamsiisaa jiru cimee itti fufuu qaba jedhaniiru. Akka tokkotti bosona tokko keessatti haala qabatamaa lafaa fayyadamuudhaan oomisha 3, 4, 5 oomishuudhaan baay'eensaa carraa hojii uumuu keessatti gahee guddaa akka taphachaa jiru arginee jirra. Kanaafuu qonnaan bulaanii fi investarri adda dureen kun namoota naannoo kanaatiif namoota aanaa kanaatiif carraa hojii uumuu keessatti hojii guddaa hojjechaa akka jiru waan hubanneef galatatu malaaf jecha. Dhaabbanni Kabree Ilikee misooma bunaa fi urgeessituu mi'eessituu akkasumas bosonaa kun carraa hojii namoota 300 oliif dhaabbii fi yeroodhaan kan uume ta'us iyyaafanneetu jira. Nus baay'ee kan rakkatan itti fayyadamuudha. Obbo Faxxaneen kun immoo baay'ee nu gargaaranii qabeenyi kun qabeenya baay'ee nama gammachiisuudha. Hojii kana immoo yeroo hunda itti bobba'an waan ta'eef baay'ee nu gammachiisa. Jilli kun itti fufuunis aanaa Biloonophaatti qophii biqiltuu bunaa bara kanaa kan daawwate yoo ta'u godinichaattis bara kanaa biqiltuun bunaa miliyoona 100 fi miliyoona 8 qophaa'aa jiraachuus odeeffanneerra.